dhaabbattoota shororkeessummaatti moggaafaman gaafatanii itti dabaluu ni danda'u jedha abbaan alangaa waliigalaa Itoophiyaa. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo keessatti torban darbe hidhattoonni namoota 6 ajjeesuu isaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Komishinarri poolisii komishina poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdullaazim Mohammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuu barbaadan jedhan. Martinuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Produuseriin Tamsaasaa Har'aa Birhaan Haayiluu, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikist Gammee dhuuf gara jaallanneettan isin dabarsa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. Aangawoota Itoophiyaa fi Eertiraa kanneen baatilee darban 6 wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffame belbeluusaa keessaa harka qabu jedhamuun himataman irra uggura viizaa imalaa kaa'uu ishee Yuunaayitid Isteetsi dilbata kaleessaa beeksiftee jirti. Warri kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluun kun akka dhaabbatu gochuu hin dandeenye jedha. Uummata Tigraay irratti dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi gocha gara jabinaa ga'uu akka itti fufee jiru akkasumas gargaarsi dhala namaa Tigraay akka hin seenneef waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas hidhattoonni kanneen biroon ittisan jedhan ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antony Blinken ibsa baasaniin. Kana irratti oduu booda gabaasa qabna. Itoophiyaan oduu gabaasaa gaazexaa New York Times Simon Mark biyya ofii keessaa baastee jirti. Kunis duraan gabaasa madaalii hin eegne gabaastee jechuudhaan waraqaa eeyyama hojii harkaa eega fuudhame booda ta'u aangawaan mootummaa jimaata darbe mirkaneessanii jiru. Gabaasa guutuu Tujubee dhiyeessa. Itoophiyaa keessa kan jiraatu gaazexeessaan lammii Ayirlaand Simon Marksin biyya baasuuf murtiin irra ga'ame garee gaazexeessotaaf falmu bira battala mormii kan dhaqqabsiisee yoo ta'u gaazexeessaan biyya alaa bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiyyiin ennaa biyya baafamu kun isa jalqabaati jedhee jira. Biyya baafamuu Marks ilaalchisee New York Times akka jedhetti aangawoonni Itoophiyaa kamisa darbe mariif isa waamanii jimaata walakkeessa halkanii booda xayyaara utuu hin seenin dura sa'aatilee 8f buufata xayyaaraa keessa tursan. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Simon Marksin yakkamaa godhee ilaalee huccuu isaallee manatti galee akka hin jijjiirranne yookaan paaspoortii isaa akka hin fudhanne eeyamuu dhiisuudhaan biyya ari'uun rifaasisaadha jechuudhaan gaazexaan Ameerikaa keessa maadheffate gargaaraa gulaalaa gaazexichaa sadarkaa addunyaa Michael Slackmaniin maqaa dha'uun gabaaseera. Marks waan irra ga'e Tiwiitarii irratti naa barreessu aangawoonni immigireeshinii mi'a koo akkan fudhadhuuf manatti akkan hin deebine na dhorkuu qofa utoo hin taane kabajaadhaan gaafadhuyyuu ilma koo waggaa 2 illee nagaa akkan hin dhaamne na dhorkan jedhe. Jaalallee kootti yoo xiqqaate buufata xayyaaraatti nagaa dhaamuu nan danda'an ture jedhe. Itti gaafatamaan abbaa aangoo sabaahimaa Itoophiyaa Mohammad Idris AFP'f jimaata darbe akka himanitti Marks eeyyama sabaahimaa utuu qabaatiin biyyattii keessa dhimma turuuf hin qabu jedhan. Hojii hojjechuuf as jirtaa yoo eeyyama qabaatte as turtaa eeyyama hin qabdu yoo ta'e yoo eeyyamni keessi harkaa fudhatame qaamni itti gaafatamni irra jiru biyya keetti si deebisaa jedhan obbo Mohammad. Marks waraansa naannoo Tigraay irratti gabaasaalee cimoo wal duraa duubaan dhiyeessee jira. Baatii bitootessaa keessa gara Tigraayitti imalee xiqqoo utuu hin turin eeyyamni isaa duraa haqame. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota walitti bu'iinsa sana gabaasanirra uggura cimaa kaa'e. AFP, Reuters, BBC fi Financial Times dabalatee gaazexeessonni Itoophiyaa sabaahimaa addunyaaf hojjetaniif afaan hiikaniif baatii dhiyoo as hojiirra jiranii to'annaa jala oolanii jiru. Gaazexeessonniif gareeleen mirga namaa loltoota Itoophiyaa fi Eertiraa kanneen bakka mootummaa ta'anii lolaniin gocha gara jabinaa raawwatamu ilaalchisee ragaa jiru ifa baasanii jiru. Ragaaleen ifa ba'an kun waxabajjii 21 filannoo geggeeffamuuf jiru injifachuu kan fedhaniif bara 2019 keessa Noobeelii nagaa badhaafaman Abiyyi irratti dhiibbaan sadarkaa addunyaa akka dabalu gumaachee jira. Paartiin biyya bulchu duraanii TPLF'if loltoota amanamoo ta'an irratti lola banameen dhiittaa mirga namaa raawwataman irratti qorannaa geggeessuuf mootummaan cicha qabaachuusaa ibsee jira. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa Galaanaa keessatti hidhattoonni haleellaa geessisaniin namni 7 ajjeefamuu waajjirri bulchiinsa sanaa beeksisee jira. Hidhattoonni haleellaa kana geessisuun eessanii turan jedhaman keessaa immoo 6 humnooti nageenyaan ajjeefamuun gabaafameera. Waajjira kominikeeshinii aanaa kata'an obbo Gabayyoo yaadatee garee shororkeessotaa jechuun kan waaman shaneen dheengadda
caamsaa 14 bara 2013 ganda Shooroo Caalbeessaa jedhamu keessatti sibiilotaa fi itti gaafatamtoota hojii kan mootummaa ajjeesan jedhan. Sibiilota ajjeefaman sirni awwaalcha isaanii raawwatame yeroo ammaa immoo tasgabbiin bu'uusaas dubbataniiru. Haleellaan kun bifa qindaa'een kan gaggeeffame ta'uu fi garee shororkeessaa jechuun waaman sanas adamsuuf humnootiin nageenyaa bobba'anii hojjetaa kan jiran ta'uu obbo Gabayyoo yaadatee ibsanii jiran. Haleellaa kanaaf gareen itti gaafatama fudhate kan hin jirre yoo ta'u garee haleellaa kana geessisee jedhamuudhaan aangawaan koominikeeshinii himatan quunnamuuf yaaliin godhe milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Eertiraan waggaa bilisummaa isheetti gonfattee isa 30ffaa Asab keessatti kabajjee jirti. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqal Tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti ayyaaneffannaa kanarratti haasawaa kan dhageessisan Ambaasaadder Mohaammed Sa'iid Maantaayyee yoo ta'an agarsiisi walleelees akka ture ibsaniiru. Ayyaanni kun kaleessa Karan keessatti kabajamuu fi halluu adda addaan faayamee akka tures beeksisan. Achitti haasawaa kan dhageessisan immoo bulchaa kutaa Ansaabaa Ambaasaadder Abdallaa Muusaa ta'uu obbo Yemaane Gabramasqal ibsanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Belarus seeraan ala xayyaara namicha pirezidaantii biyyattii qeequun beekamuu fi dhiyeessee jiru baate dilbata kaleessaa maqsuun qabachuu isheef aangoon Awurooppaa kan ishee adabuuf jiran ta'uu dhaadatanii jiran. Wiixata har'aa haala turee fi maaltu xayyaaricha maqsuu akka geessise gadi fageenyaan ba'uu gaafa jalqabu mufannaan dabalee jira. Xayyaarri Belarus kan daandii balalii Ryanair Boeing 737 dilbata kaleessaa imaltoota 171 hojjetoota xayyaarichaa qabatee Ateensirraa Belarus irra darbuun gara Litueeniyaatti balali'aa ture. Samii Belarus keessaa ba'uuf yeroo xinnoon lafa hafeetti jeettii waraanaa Belarus balaliisaa namni ture. Balaliisaa xayyaara imaltootaa sana quunnamuudhaan ajaja kenneef. Lafa dhaqqabuun sirra jiru magaalaa galma mootummaa Litueeniyaa dhiisiti magaalaa galma mootummaa Belarus qubadhuttiin jedhe. Balaliisaan xayyaara imaltootaa akkuma ajajametti magaalaa galma mootummaa Belarus Minsk qubate. Sana booda qondaaltonni nageenya biyyattii umriinsaa 26 kan ta'e barreessaa marsariitii mormitootaa Roman Protasevich hidhan. Pirezidaantii irratti mormii kakaase jedhamuun yoo himatame adabi du'aa irratti muramuu mala jedhamee jira. Xaaliyaanii gama kaabaa keessatti waan akka konkolaataa samii irratti sarara tolfame irratti rarra'uun turistoota ittiin biyya daawwachiisan dilbata kaleessaa citee meetira 20 gara lafaatti ega kufee booda ijoollee 2 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 14 du'aniiru. Mucaan waggaa 2 battalumatti kaduute yoo ta'u kan umriin 9 immoo hospitaala ega geesse booda onneen ishee yeroo 2 hojii dhaabe boodarra lubbuun darbe. Dhiirri umriin 5 tokko immoo akka hamaatti kan miidhame yoo ta'u kan of beekuu fi kan dubbatu ta'uun ibsameera. Imaltoonni hangi tokko konkolaataa kufe sana keessatti kan qabamanii jiran yoo ta'u kaan immoo yeroo inni lafa dhayeetti iddoo adda addaatti darbataman. Kanneen du'an kana keessaa walakkaa caalaan lammiiwwan biyya alaati. Muummichi ministeeraa Xaaliyaanii immoo gaddatti dhaga'ame maatiiwwan isaaniif ibsaniiru. Waraanni Maayinaamaar guraandhala tokko bara 2021 fonqolcha mootummaan aangoo eega qabate as hooggantuun duraanii Aung San Suu Kyi to'annaa jala oolanii yeroo duraaf wiixata har'aa mana murtii duratti dhiyaataniiru. Abukaatoon ishee gaazexeessootaaf akka ibsanitti yakka laalchituun jalqabameen dura daqiiqaa 30 qofaaf ishee arginee waa'ee himata dhiyaatu dubbannee jedhan. Umriin ishee 75 kan ta'ee fi badhaasa Noobel kan argatte Aung San Suu Kyi fayyaa gaarii irratti kan argamtu yoo ta'u uummanni biyyattii fayyaa gaarii akka qabaatuufis hawwii qaban ibsaniiru jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kana. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
United States aangawoota Itoophiyaa fi Eertiraa waraansa baatii ja'a Tigraay keessatti geggeessame hammeessuutti balaaleffataman kanneen hokkaricha dhaabsisuuf tarkaanfilee hiika qabu hin fudhatin ittiin jetterra kaleessa uggura viizaa kaa'uu ishee labsitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin United States viizaa aangawoota Itoophiyaa ugguruudhaan dhiibbaan barbaachifne Itoophiyaarra kaa'uun gaddisiisaadha jechuun ibsa baasee jira. Gabaasa guutuu Bafaqaaduu dhiyeessa. Ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken dilbata kaleessaa ibsa kennaniin akka jedhanitti biyyi isaanii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraatiin akkasumas hidhattoota biraatiin uummata Tigraay irratti sarbiinsa mirga namoomaa uumame, ajjechaa taasifame, gudeeda humnaan dubartoota irratti raawwatame, gocha gargaarsi namoomaa uummataa fi akka hin qaqqabne godhame, akkasumas balleessii madda bishaanii, hospitaalaa fi jaarmiyaalee nageenyaa irratti raawwatame akka jabeessitee balaaleffattu ibsuun isaanii beekameera. Karaa dippiloomaasiitiin yaaliin adda addaa taasifamus rakkina Tigraay keessaa warri harka qaban diinummaa dhiisanii rakkina siyaasaatii fi fala karaa nagaa barbaachuu fi fedhii hin agarsiifne kan jedhan Anthony Blinken United States dhimma diinagdeetii fi dhimma tikaa irratti qoqqobbii bal'ina qabu labsuu ishee dubbataniiru. Imaammanni to'annoo daldala dhimma humna ittisaatiin wal qabates akka hojiirra ooluu caqasaniiru. Seera kutaa 212A3 caa jedhame jalatti qoqqobbii ibsame kanaan aangawoonni ammaatiif duraanii mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa miseensota humna tikaa, miseensota humnoota mootummaa naannoo Amaaraa akkasumas miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalatee warrootani fala karaa nagaa hin simanne jedhaman maatii isaanii dabalatee akka biyya Ameerikaa hin seenne dhorkamaniiru. Qoqqobbiin kun gargaarsa namoomaa, deeggarsa dhimma fayyaa fi barnootaa akka hin daballe ibsameera. Akkuma kanaan karaa fayyaa, wabii midhaan nyaataa, barumsa bu'uuraa, gargaarsa dubartootaa fi durbaa, deeggarsa mirga namoomaa fi dimokiraasii, deeggarsa ijaarsa bulchiinsa gaarii, gargaarsi sochii jeequmsa ittisuu akka itti fufu himameera. Waraanni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'ee gara daangaa isaa sadarkaa addunyaatti beekametti akka deebi'u kan gaafate ibsi United States yeroon kun yeroo hawaasni addunyaa dhimma kana irratti tarkaanfii fudhatu jechuudhaan mootummoonni biraas akka tarkaanfii mataa isaanii fudhachuudhaan United States wajjiniin dhaabbatan gaafateera. United States birmadummaa tokkummaa fi ulfina daangaa Itoophiyaatii fi kabaja akka qabdu kan ibsa gabaasni kun rakkinicha hiikuudhaa fi fala siyaasaa jabiinsa qaba akka barbaadamu waamicha ishee akka itti fuftu ibsiteetti. Marii waldhabiinsa hiikee araara buusu kamiinuu gargaaruudhaa fi fedhii akka qabdu ibsa kanarratti caqasameera. Kunittuu kanaan jiru mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiin United States fudhatte kuni akka fudhatama hin qabne heeruun ibsa baaseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti akka caqasetti Itoophiyaan walitti dhufeenya bara dheeraa United States wajjin qabdu kan tuffate ta'uusaa caqasee walitti dhufeenya biyyoottan lammanii akka irra deebi'ee ilaalu godhaa jedheera. Labsiin uggurii gargaarsa diinagdee fi qoqqobbiin viizaa amma godhame yeroo biyyattiin filannoo geggeessuu irra jirtu ta'uun isaa waan ergaa gaarii dabarsu akka hin taane ibsee tarkaanfichi dhimma biyya Itoophiyaa keessa seenuu akka ta'e himeera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsi United States dhaaba murtii paarlamaa biyyattiitiin shororkeessummaatti galmaa'een qixa mootummaa irratti tarkaanfii akkanaa fudhachuun akka sirrii hin taane caqaseera. Mootummaan marii biyyoolessaa bal'ina qabu taasisuudhaaf yaalii gochaa akka jiru dabalee kan caqase ibsi mootummaa Itoophiyaa kun kan akkana gochaa jirruu fi gochuu qabnu fedhii saba keenyaatiif malee dhiibbaa alaa nurratti godhamuun miti jedheera. Mootummaan Itoophiyaa ibsa karaa ministeera dhimma alaatiin baase kana keessatti rakkina amma jiru keessaa saba keenya qabannee akka baanu abdii qabna jechuudhaan tarkaanfii mootummaa United States fudhatee fi deebii kenne keessatti ibsuun isaa beekamee jira. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo keessatti torban darbe hidhattoonni namoota 6 ajjeesuu isaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafaa akka jedhanitti ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhaman yoo ta'u kanneen ajjeesan sanaa ala nama biraa tokkollee madeessanii loonis saamanii deeman jedhan.
Komishinarri Komishinii Poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaaziz Mohammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadan jedhaniiru. Hidhattoonni yeroo ammaa haleellaa raawwachaa jiran warra torban darbee mootummaa wajjin waliigaltee mallatteessee akka hin ta'in komishinarichi dubbatanii jiran Naakoor Malkaatu Amburraa gabaase. Jiraataa godina Wallagga Lixaa Aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maaramaa Nagaasaa hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhufan obboleessa isaanii fi haadha warraa obboleessa isaanii dabalatee firoota isaanii 4 torban darbe gaafa jimaata galgalaa ajjeesuu dubbatan. Qaamni hidhatee Beenishaangul Gumuz irraa dhufe nama riba keessa jirutti marsee kallattii waan yeroo kana dhukaa qabanii baqachuuf namoonni kun riba keessa jiru magaalaa lubbuu namaa ja'an balleessanii bunee tokko morkutanii kanasuma ollaa namaa harkudha armadudha. Bayyaan obboleessa kootii haala manaa isaatii jechuudha. Haadha jaarsi kun immoo nama daddabaadha waan ta'eef isaa immoo chooratti siree irratti yaala. Mana sana jeefamee keessummaa dhaqee mana isaatti kan nuyi immoo ijoollee nama lamaa kan soddootii isaati. Ijoollee adiiti waan ta'eef ijoollee adii amma keessan hin barra waan ta'eef ijoolleen adii warri jirre sanas ba'aa kan sanii sadaamatidha yaada isaan olletanii waan siree irratti baqaatu. Obbo Maaramaan hidhattootni kunneen mana gubuu fi loon saamanii deemuu dubbatanii jiru. Sodaa nageenyaarraa kan ka'e jiraattotni ganda Yambal gaara olii hagi tokko manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti illee baqataniiru jechuun dubbatan. Mana jireenyaa kana odeessa hojjenaa waan abbayyaa nagaasaa hojiitti ni gata. Waan keessa jiru mana lamaa kanaa umurii yommuu waan duban. Saawwa akka fedhetti saawwa 10 nama gallaa hojii yaafatanii hordofu. Kan magarsa 4 kan gammachuu dhufeeraa saawwata gal. Isaan baay'eedha namoota baay'ee. Danqamaa irra mammaatti immoo waan ga'ee kana illee nurkatti ni yamaa isa kanaas furmaata baay'ee. Qaamni miidhaan nuti biraan geessanii kan jedhu yaaduu dabarfanna. Saamii fidanii kun gaaddisuma jalatti ijoollee sooraa jiru duuba baraaraa jiru waan fedheef jiru. Walumaa gala amma kana keetii keessaa irraa fuuqqee walumaa gala abbaa warraa 200 kan nyaafee daa'ima isaa baafatee muka gaaddisuma mukaa jedha. Mikaan firoottan isaatti goree maal kan jedhu qaama muraaseedha. Mikaan ganda mata jiruu keessa jira. Mikaan immoo magaalaa Manajjoo keessa danda'e amma kun uumaa isaa deema. Haleellaan kun raawwatamuu isaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessan bulchaan Aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa haala itti raawwatame jedhan illee akkasitti ibsu. Odeeffannichi sirriidhumaa bakki ajjeechaan itti raawwate Aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii bakki zooniin isaa guduruudhamu bakka addaa Nisaa jedhamu irratti kan bakkoon kun raawwate iddoo sanarratti halkan keessaa filmaamaan gara sa'aatii 10 keessaa shiftoota Beenishaangul Gumuz keessa sosocho'an halkan dhufanii uummata nagaa daariirra jiraatan irratti ajjeechaa kan raawwatan torban darbe jimaata galgala sanbata duraatti bari'uu jechuudha kan isaan tarkaanfii kana fudhatanii. Hidhattoota meeqa akka ta'an hin beekamaa namoota meeqa immoo kan kanaan miidhame. Akka Kaajjabdooti nutti manitti namooti kun gara nama 17 ta'u hidhannaa qabu meeshaa automaatika kilaashiidhaa fi meeshaa booddeettaba kana qabatanii kan isaan socho'anii tarkaanfii fudhatan sanaanii namooti 4 battaluma achitti du'anii ijoolleen namni 2 isa booda isa du'anii nama tokko dubartii hospitaalatti wallaansiisnee sadarkaa gaariirra jiru. Qabeenyi mana tokko barbadeessanii midhaan isaan qabanis akkuma kana manicha keessatti barbadaa'etu jira. Akkasumas horii isaan qabanii gara horii 70 oofaniiti shiftooti kun gara bosonaatti kan isaan galanii jechuudha. Miseensotuma maatii tokko irratti kan haleellaa yookaan ajjeechaa raawwatamu namoota garaagaraati. Maatiin tokko abbaa manaa fi haadha manaadha. Ijoolleen isaan bira ta'anii isaan gargaaranii bakka biraarraa kan dhufan tiksituun nama 2 maatiin kan biraan immoo abbaan manaa kan du'ee fi haadhi warraa immoo kan wallaanamaa jirtu ammaadha jechuudha kan isaan irratti tarkaanfii fudhatan maatii garaagaraati warri maatii 2 jechuudha. Maayini kaayyoon namoota kanaa maal barbaanna jedhan? Egaa kaayyoon humni beeniin jedhamu kun yeroo dheeraadhaaf hidhatee socho'eera. Isaan kun bal'inaan walitti bu'iinsa hawaasaa uumumaaf akka uummata Oromoo fi uummata Beenishaangul Gumuz gidduutti wal shakkiin uumamu uummati nagaan akka inni wal lolu akka inni wal ajjeesu akka inni wal shakku nagaaf tasgabbiin biyya kana keessatti akka hin uumamneef kan isaan keessumaa daangaarra deemanii uummata nagaa kan ajjeesaniif kanumaa jechuudha. Waa'ee namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuun isaanii ibsamee ilaalchisee illee waan jedhan qabu bulchaan Aanaa Najjoo. Egaa gaafa sana uummati keenya naasuu keessa galeera. Garuu immoo gara magaalaatti fudhatee kan ammaa fi dhufee nutti beeksise nu bira ga'ee nuyi addana jirra nu gargaaran nu jedhe jiru. Garuu immoo magaalaatti xiqqaa naannoo sana jiranitti yeroo sanaaf dhiyeesseera. Gidduu kana immoo hojii deebisanii dhaabuu jirra. Humni keenya sochii waan jiruu fi namni akka hin buqqaane hubannoo qaama nageenyaa keenyas biratti ramannee itti
dhiyeenyaan hordofaa irra waan ta'eef akkasumara sodaa bal'aan hin uumama jennee yaadnu. Iddoo sanarra jiraachisuu fi tokko humni federaalaas humni waraanaa galeetu jira. Iddoo sana keessatti tarkaanfii fudhachaa jira. Kana qubas hin qabaannaa humni keenyas immoo achitti ramadamee waan jiruuf namni maasii isaarraa qe'ee isaarraa wareeree baduu akka hin qabne lakkii keenye uummatas walitti qabnee beeksisneeti jirra jechuudha. Kanaaf eegumsa isaanii cimsuudhaan alatti ammarratti kaambii keessa namni jiraachaa jiru buqqa'ee jiru jechuudha. Isaan keessaa namni qabame namni tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Isaan keessaa namni tarkaanfiin irratti fudhatame makkalaaqayaan tarkaanfii fudhateera kan jedhu odeeffannoo qabna. Qabatamaatti bira geenyee garuu waan ija keenyaan argine hin qabnu jechuudha. Ajajoota waraanaa hidhattoota ajjechaa raawwachuun isaanii ibsamee bilbilaan gaafachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Gama biraan Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdullaziin Mahammed daangaa naannolee lamaanii jidduutti hidhattootni aleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadanii jedhanii jiru. Haa ta'u malee ajjechaan ajjoo keessaa irratti waan jedhan hin qaban. ጋርም አሁን ሁለቱም ልዩ ኃይሎች ተባብሮ ጸረ ሰላም ላይ እርምጃ እየወሰዱ ነው። Humni addaa naannoo Oromiyaa, humna addaa naannoo Beenishaangul waliin ta'uun akkasumas raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun farreen nageenyaa shiftoota kana irratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Warri ajjechaa raawwatan warra dhokatanii miliqan jechuun hin danda'amu. Ta'e jedhanii mana ajjeesu. Kaayyoon isaanii walitti bu'iinsa sabaa kaasuu fi nuti garee kanaan shiftaa majanna malee sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul miti. Jarri kuni Gumuzis Oromoos namuma argan rukutu eenyuuf akka dhaabbatan iyyuu hin beekamu. Warri Matakkal keessa socho'an waliigaltee nagaa mallatteessanii yeroo ammaa kana leenjii haaromsaa irratti kan argaman jedhan. Hidhattootni aanaa Najjoo keessatti ajjechaa raawwatan miseensota sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul haa jedhaman malee komishinarichi eenyummaan hidhattoota kanneenii adda bahee hin beekamu. Mootummaanis waggaa tokko darbe keessatti tarkaanfii irratti fudhachaa ture jedhanii jiru. Torban darbe keessa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota godina Matakkal keessa socho'an jidduutti waliigalteen mallatteeffamee jira. Hidhattootni Najjootti namoota ajjeesan warra waliigaltee mallatteesse miti jedhu Komishinarri Poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz. Waliigalteen kan mallattaa'e hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz 300 ta'an waliin jechuun itti dabaluun beeksisanii jiru. Komishinarichi gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsiin farra shororkeessaa Itoophiyaa dhaabbattoota sabaa himaa gabaasaa madaalawaa dhiyeessuuf carraaqan yakkaan hin gaafachiisu jedha abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. Dhaabbattoonni sabaa himaas ta'e gaazexeessonni gabaasa qindeessanii tamsaasan kaayyoo gocha shororkeessummaa deeggaruu hin qabu taanaan gabaasicha madaalawaa taasisuuf dhaabbattoota shororkeessummaatti moggaafaman gaafatanii itti dabaluu ni danda'u jedhan. Waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaatti daayireektara barnootaaf leenjii dhimma seeraa obbo Ndaalkaachoo Warquu. Gaazexeessonni yookaan dhaabbattoonni sabaa himaa akka murtiin haqaa jiraatu deeggarsa gochuu akka qaban illee dubbatan. Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase. Labsii farra shororkeessummaa Itoophiyaan baasteen shororkeessummaa kaayyoo godhatanii gabaasaa hojjechuun akkasumas gareelee shororkeessoodha jedhamaniif sagalee ta'anii kaayyoof ergama isaanii gabaasuun dhorkaadha jedha abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. Abbaa alangaa waliigalaa federaalaatti daayirektarri barnootaa fi leenjii dhimma seeraa obbo Ndaalkaachoo Warquu dhimma kana akkas jechuudhaan ibsani. በሽብር የተፈረጁ ድርጅቶችን ለመደገፍ አስቦ ከሆነ ሚዲያው ያደረገው dhaabbilee shororkeessummaadhaan farrajaman yookaan moggaafaman deeggaruudhaaf yaadee sabaa himichi yoo gabaasa hojjete kun kan seeraan isa gaafachiisudha. Namni kamiyyuu karaa ifatee yookaan immoo karaa biraatiin yaadni shororkeessummaa akka babal'atuuf yookaan uummata keessatti fudhatama akka argatu gochuuf haala mijeessuu yookaan deeggaruu akka ta'e osoo beekuu dhaabbilee shororkeessummaaf gabaasaalee yoo hojjeteef propaagandaa isaanii tamsaasuuf kan fuuleffate yoo ta'e kun seeraan kan gaafachiisudha. Dhaabbileen sabaa himaas ta'an gaazexeessitoonni gabaasaa madaalawaa hojjechuun labsii farra shororkeessummaatiin hin dhorkuu jedhan obbo Ndaalkaachoon. የሚዲያ ነጻነት አለ። ሚዲያ በነጻነት የመስራት መብት አለው። ሚዲያ ዘገባዎችን መስራት ይችላል። ህብረተሰቡም የማድረስ መብት አለው። መብት ብቻም ሳይሆን ግዴታውም ጭምር ነው። ሚዲያ ይሄንን bilisummaan miidiyaa ni jira. Miidiyaan bilisa ta'ee hojjechuudhaaf mirga qaba.
Miidiyaan gabaasaalee hojjete hawaasa biraan ga'uuf mirga qaba. Mirga qofa osoo hin taane dirqamas qaba. Haa ta'u malee gabaasaalee yeroo hojjetu gartokkotti kan luuccee yoo ta'e odeeffannoo gartokkotti luuccee kun dhaaba shororkeessaadha jedhamee akka inni kaayyoo isaa ittiin ibsatu yookaan gocha shororkaa nan raawwadha jedhe akka raawwatu kan godhu yoo ta'e yookaan ammoo akka labsii farra shororkeessummaa keewwata 10 irratti taa'ee jiruun gabaasa shororkeessummaa kakaasu yoo ta'e gochi kun labsii farra shororkeessummaatiin kan gaafachiisudha. Haa ta'u malee wanti beekamuun irra jiraatu gaazexeessaan kamiyyuu yookaan dhaabbanni miidiyaa kamiyyuu bilisummaadhaan gabaasaalee madaalawaa ta'an hojjechuu ni danda'a. Gaazexeessaan gabaasaalee ija ogummaatiin ilaalee hojjechuu ni danda'a jechuudha. Haala madaalawaa ta'een osoo gartuu hin qabaatiin jechuudha. Gabaasa keessan madaalawaa taasisuuf taanaan gocha shororkeessummaa kakaasuu hanga hin taanetti haala yakkaan ittiin nama gaafachiisu hin qabu jechuudha. Akka labsii farra shororkeessummaa irratti ibsameen dhimmichi gocha shororkeessummaa gargaaruuf yookaan akka raawwatuuf kakaasuu ta'uu osoo beekuu gocha shororkeessummaa deeggaruuf jechaan barreeffamaa fi wantoota adda addaatiin odeeffannoo yoo tamsaase seera shororkeessummaatiin kan adabamu ta'a jedhan obbo Ndaልካቸውን በአዋጁ አንቀጽ 10 ንዑስ አንቀጽ 2 ስር በግልጽ እንደተቀመጠው ማንኛውም ሰው ሽብር ተግባርን የተመለከተ ወንጀል እንዲፈጸም ለማድረግ በንግግር በጽሁፍ labsii kana jalatti keewwata 10 keewwata xiqqaa lama irratti ifatti akka kaa'ametti namni kamiyyuu yakki shororkeessummaa akka raawwatamuuf gochuudhaaf jechaan barreeffamaan yookaan fakkiin akkasumas haaluma kamiiniyyuu yoo haala ifa ta'een kan namoota kakaasete yookaan ammoo osoo qabiyyeen isaa gocha shororkeessummaa raawwachuuf ta'uu beekee kan maxxanse kan maxxansiise kan tamsaase akkasumas kan qilleensarra oolche fakkeenyaaf miidiyaan osoo kana ta'uu beekuu kan tamsaase yoo ta'e labsii akka farra shororkeessummaatiin kan gaafachiisu ta'a jechuudha. Kanaaf wanti ilaalamuu qabu kaayyoon miidiyachaaf gaazexeessaa sanaa maal inni yeroo dhimma kana gabaasu waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Gabaasaan kun garee shororkeessaa deeggaruuf moo seera walabummaa miidiyaa hordofee gabaasa kan hojjete kan jedhus ni ilaalama. Obbo Ndaልካቸውን itti dabaluudhaan akka haqni jiraatuuf tumsuun barbaachisaadha. Dhaabbileen sabaa himaas ta'an gaazexeessitoonni jedhan dhiyeenya kana dhaaba mootummaan shanee jedhuu fi dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessitoota jechuun kan mootummaan moggaase ilaalchisee gabaasaa madaalawaa hojjechuudhaaf yaada isaanii itti dabaluun hanga kaayyoo isaanii beeksuu fi gocha shororkeessummaa kakaasuu hin taanetti labsii farra shororkaa biyyattiin dhaabbata sabaa himaas ta'e gaazexeessaan gabaasaa hojjete yakka shororkeessummaatiin ittiin gaafachiisuu jira. Odeeffannoon abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa irraa argame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.